بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كم جرت رب ليانكي نجاك أبدو جرتو الحمد لله بقى نجا جراتن أراكنو مرق وجتشو الأفسني قودو إن شاء الله يا رب جده أكو مرقتان كان سانا كلها فولي داكو تجنجل تشاجرا كل سولاف jalqaballee qulqullaa'ee jira gaafa bitee lafa kaa'u qulqulleessee jira ammoo itti hojjechuudhaaf jedhurra deebi'aa jira asitti ammoo akkuma argitan kana maxabashaa abiddarra godhee jira xiqqoo qajeela sirritti inni uwwisu egardaa kun na jalaa gubata xiqqoo tokko bichaa uwwise arcee kanarratti uwwisa jechuudha. xiqqoo magumanni foolee isaa xiqqoo tokko maal jedhan akka inni oowwee arcee midhaan irraa foolee biraa jijjiiratu xiqquma uwwisan malee waa guddaa miti. Distiis kun akkuma argitan ibiddarra godhee bishaan danfee jira ka marqatti marqinu okkoteen keennas kanuma soogidda xiqqoo tokkotti godhee jira. Eegas booda zayitii xiqqootti godha. Zayitii irraa dhiisanillee homaa miti garuu yoo itti godhan akka zayitii distii hundeen isaa ittiin qabanni godha guddaa miti xiqqoo tokko bichaatti godha. Akkuma argitan kana deebi'ee bishaan xiqqoo tokko asitti irraa hir'ifadha duubarratti yoo na barbaachise yoo inni jabaatee jedhee bishaan itti naqee irraa laaffisuudhaaf jechuudha. Bishaan qabbanaa itti naquun hin ta'u bishaan qabbanaa itti naqane midhaan hin bilchaatu maal jedhama haadhiti dur musee si jalaa musaa musee si jalaa ta'a jetti hin bareedu garaa nama qaba dheedhii ta'e. Ono akkuma argaa jirtan suutaan harka tokkoon choosaa harka tokkoon ammoo daakuutti naqataa jira. Inshaallah akkuma argitanii wajjin marqanna yoo rabbi jedhe. Suutaan daakuuf bishaan wal seensisa. Akkuma argitan kana gochaa jira. Kunoo kana fakkaata. Akkatti akka inni midhaan keessatti buruura'ee nafne akkanatti addaan baasuun bareeda. Xiqqoo tokkollee ta'u humna gaafataa beeka. Akkatti addaan baasaa jira. Daakuun isaa ammoo garbuu fi xiqqoo tokko qamadii itti dabalee jira. Harka irra caalaan garbuudha qamadii xiqqoo tokkotti dabalee jira. Bishaan reef irraa hirrifadhe kunoo ammatti naqee walitti qadaade akka itti bilchaatu. Ibidda ammoo irraa xiqqeessa. Haa irra yoo godhe distiin na jalaa gubata. Ibidda loo irra kaa'ee akka suutanni bilchaatu godha inshaallah. Kunoo kana fakkaata. Bishaanis keessaa kunoo danfee akka inni jiru hin argitanii. Bishaan kanaa fi marqa suuta wal seensisa akka inni wal qabatee tokko ta'utti akkuma argitan kanatti. Marqa biyya keenyaallee ta'uu baatu xiqqoo tokko jala fakkeessinaa maal goonare. Jidduudhaan taree isin agarsiisaa jira malee amma xiqqoo daqiiqaa 3-4 itti deebi'anii akkana godhuun bareeda akkas gochaa jira. Anammoo jidduudhaa fuudhee isin agarsiisaa jira. Kun akkuma argitan qoriin keenyas kana fakkaataa qorima biyya tanaati. Tanuma qabnaa saanaa qopheeffadhee jira. Reef dhadhaa xiqqoo keessa godhee oofina keessatti uwwisee keessa isaa dibee jira.
dhadhaan kun firiijii keessaa bahee xiqqoo hin jabaata isaaniitti hin dibamu waan ta'eef amma isinuma agarsiisuudhaaf xiqqoo tokko kunuus asitti akkana godhee keessa dibee hoo isinii dibame akkanuma dibuu dandeettanan garuu xiqqoo tokko akka inni saanaa qajeela keessa dibamuuf oovina keessa godhee keessatti oowwisee jira kan isinuma agarsiisuufi kunoo marqa keennaallee suuta suutaan asitti baafachaa jirra. akkanatti keessa oofnee gara gaggalchine akka inni qabata isaaniidha kanaan wal fakkaatee san qabatee gadi ba'u goona. yoo akkana godhaadha tiyyana yaadachiisa dhiifama kunoo akkuma argitan addaan baasa. akkanatti dhadhaa keessa godhee suuta keessa isaa bakka dhadhaatti naquudhaaf akka ta'utti dhadhaa gubbarra godhee suutan akkuma argitan addaan baasa. xiqqoo sa'aatii fudhatee bilchaatuu qaba beekamoo marqii yoo akkas hin ta'in garaa nama qaba sirriitti bilchaatuu qaba ibiddi jalaa xiqqaate. akkuma argitan barbaree guddaallee hin jaalladhu xiqqaa tokkotti godhee jira. nagaa isin akkuma isin ga'u akka itti barbaaddanitti itti godhattani maashaallah nyaadhu nama godha haa nyaannu. kunoo marqaan hojjanne irra kana fakkaata alhamdulillah maashaallah bareedu.